Itoophiyaan bubbuluus dubbii Pirezidaant Tiraampiif deebii kennite saantima cabduu kan nu kennan jiru yoo ragaa qabdu ta'e as fidaa jetteetti. Dubbii Pirezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin lammiileen Itoophiyaa gumgumaa turan. Pirezidaant Tiraamp Hidha Abbayyaa ilaalchisuudhaan booda kana irra deddeebiin dubbataa jiru. Hidha Haaromsaa Ameerikaan maallaqaan tumsuu isaatii kan isaan dubbatan. In Egypt and Ethiopia, as you know, they've been fighting over the dam. Ethiopia built a dam with United States money largely. Dubbiin Tiraamp waan hin baratamne qofa osoo hin taane wanti addaa maalii torban muraasa keessatti waan tokko si'a sadii dubbatanii. Itoophiyaatti wanti beekamu lammiileen ijaarsa irra kanaaf gumaachuu isaaniiti. Anuu akka nama tokkotti yeroo ani barataa ijaarsa irra kanaaf jedhamee nyaata lagataa turre. Hojjettoonni mindaa isaaniirraa haadholiin sabbatee kanii kaayyaadaan kaan humnaan gumaachuutu gabaafamaa tureera. Mootummaan Itoophiyaa turus dhimmi kun sobaa jedheera dubbii Tiraamp ilaalchisuudhaan ibsa kenneen. Hidhi Abbayyaa deeggarsa mootummaa fi uummataan harka 100 humna ofiitiin ijaaramee jechuun aangawoonni Itoophiyaa himaniiru. Tiraampis jedhan kaanis jedhan dhugaan jiru piroojeektiin kun uummataa fi mootummaa Itoophiyaan ijaaramee jedheera. Waajjirri qindeessaa piroojeektii Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa. Piroojeektii dafqii fi dhiigni uummata keenyaa irratti dhangala'eedha jechuunis ibseera. Dubbii Tiraamp booda ibsa miidiyaaleef kan kennan hojii gaggeessituu itti aantuun waajjirichaa addee Fiqirte Taammir hidhi kun gargaarsas ta'e liqaa biyya alaa malee ijaaramee jedhan. Qaamni hidha kanaaf gargaarsa maallaqaa taasiseera jedhu yoo jiraate oduudhaan osoo hin taane ragaa qabu haa dhiyeessu jedhaniiru. Hojii gaggeessaan olaanaa waajjirichaa Dr. Aragaawii Barhee gama isaaniin haasaan Tiraamp doggoraa jedhan. Dhugaan jiru ijaarsi hidhichaa kutannoo mootummaa fi hirmaannaa uummataa cimaan as ga'ee jechuun dubbatanii. Dubbiin Pirezidaant Tiraamp garuu maaliif falmisiisaa ta'e? Sababoota ijoo lamaaf. Inni jalqabaa fi inni guddaan dhimma maallaqaa dubbachuu isaaniiti. Maaliif Itoophiyaa keessatti lammiileen gumaachuun isaanii waan dubbatamaa tureef. Inni lammataa immoo yeroo jalqabaafis ta'uu baatu akka lammiileen Itoophiyaa ilaalanitti Pirezidaant Tiraamp Itoophiyaarra Masrii caalchifachuu isaaniiti. Tiraamp hidhi Itoophiyaan ijaartu Masrii jireenyi ishee laga Abbayyaa irratti hirkatu miidhaa jedhu. Hama bishaan gara Masrii deemu jalaa cufa jechuun yeroo dubbatanis mul'ateera. Kun rakkoo waan uumeef hordofaa jirraa jechuunis himanii. Torbaniin dura ammoo waldhabdeen hidha haaromsa Itoophiyaa fi Masrii gidduu ture hatattamaan akka hiikamaa jiru dubbatanii turan. Hidha Abbayyaa laga Abbayyaa irratti ijaarame. Lagni Abbayyaa ammoo laga guddicha Afrikaa yoo ta'u dheerinaan ammoo addunyaa irratti tokkoffaadha. Biyyoonni addunyaa biroo laga Abbayyaa kana Naayil jechuu waamu. Bishaan laga Abbayyaaf 85% kan gumaachitu Itoophiyaadha. Ta'us Masriifi Sudaan akkaan barbaadu. Ijaarsa hidha Itoophiyaa biyyoonni kun lamaan komataa turan. Masriin dhimmicha hanga mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomaniittis geessiteetti. Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan akka walii galan gamtaa Afrikaa akkasumas immoo Ameerikaan gidduu seenanii ijaarsummaa yaalaniiru. Garuu walii galuu hin danda'amne. Kana keessatti garuu Itoophiyaan ijaaruu hin dhiifne. Ijaaruu qofa osoo hin taane waggaan bishaan guutaa ibsaa maddisiisaa jirti. Baatii fulbaana keessa immoo akka eebbisiistu dubbatteetti. Dubbii Itoophiyaa booda Tiraamp deebii kennuu danda'u kan waliin ilaallu ta'a.